Akkam jirtu daawwattoota YouTube har'as viidiyoo biraa qabadhee isin dhufeera. Har'amoo viidiyoo rifeensa qalamii yookaan immoo parmiin akkasumas keemikaalota garagaraan rifeensa miidhame iddoo dura jirutti deebisuuf akkamitti wantoota mana keenya keessatti argannuun fayyadamne akka iddoo dura jirutti deebisnu ilaallaa jechuudha. Sanaan duratti warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Rifeensi keenya akka bareedee laafee akka argamnu hundumtuu hanga danda'ame ni yaalla. Yaaliin keenya kunniin immoo yeroo tokko faallaa yaada keenya nu jalaa ta'a. Bareedina rifeensa keenyaaf jennee wantoota itti fayyadamnu keemikaalota of keessaa qabaniin bu'aa irraa argannu irraa faallaa isaa yoo miidhaa isaatu caala jechuudha. Rakkoolee kanneen hambisuuf wantoota bareedina rifeensa keenya fayyadamnu jechuun kan akka shaampoo, kondiishinara yookiin immoo qibaatii rifeensa keenya irratti guutumatti osoo hin dibatiin dura jechuudha. Osoo dura rifeensa gurra keenya jala jiruun xiqqeessinee dursa osoo yaallee sanaan booda akka nuuf ta'uuf akka nuuf taane addaan baasnee osoo itti fayyadamne akkasitti bareedaadha. Qalamii rifeensaan yookaan immoo keemikaalota garaagaraa rifeensa miidhameef jechuun kan cicciteef yookiin immoo jallisaa kan wal qabateef akkasumas kan filamuu dideef rakkoolee kanneen mana keessatti hambisuun wantoota nu barbaachisan haa ilaallu jechuudha. Amma dursa kan dura fayyadamnu maayoniizii fi castor oilidha. Maayoniizii sinii tokko nu barbaachisa akkasumas castor oil sinii lama jechuudha. Kanneen lamaan sirriitti walitti makuudhaan akka dibata ta'utti qopheessina. Dibata kana osoo hin dibatiin dura garuu rifeensi keenya qulqulluu gochuu qabna jechuudha. Rifeensa qulqulluu irratti dibachuu qabna. Gara rifeensi keenya qulqulluu ta'ee booda san irratti dibannaa jechuudha. Dibata qopheessine kana qaccee kaasee hanga gubbaatti sirriitti dibachuudhaan daqiiqaa 5 maasaajii gochuudha. Achiin daqiiqaa 40 peestaalii marree kenneetiniin sanaan booda shaampoo fi kondiishinarii sirriitti ofirraa dhiqachuudha. Kana torbaniin al takka osoo fayyadamtanii ji'a keessatti jijjiirama isaanii argitu. Nyaata jedhamee maayoniizii gabaa bitamu osoo fayyadamuu baannee bareedaadha. Of keessatti inni soqidda, vinegarii fi mi'eessituuwwan adda addaa waan qabaachuu danda'uuf osoo mana keenya keessatti qopheessitaniiti mana keessan keessa qopheessitanii osoo fayyadamtanii bareedaadha. Yookiin immoo wantoota kanneen katti hin makamne ilaaltanii osoo bittanii bareedaadha. Mana keenya keessatti qopheessinee otoo itti fayyadamne inni bareedaadha isiniin jedha. Mana keenya keessatti maayoniizii qopheessuuf wantooti nu barbaachisan killee boora 2 kan keessa jechuudha. Boora san fi zayita leetirii gimmaasha nu barbaachisa. Achiin killeetti zayitiitti buusuudhaan suutaan maashiniidhaan sirriitti rukutuudha. Hanga killee fi zayitii sirriitti wal makutti jechuudha. Suuta jenneetti zayitiitti bubbuusaa hanga nuuf furdatu tokkotti jechuudha. Sirriitti waliin dhufne hanga kondiishinarii ta'utti eegne saniin booda meeshaa keenya buufannee firiija keessa kaa'achuun hanga ji'a tokkotti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Akkas godhaatii itti fayyadamaa isiniin jedha. Biraa immoo muuzii fi castor oilidha. Muuzii fi castor oilii rifeensa salphumatti laaffisuu fi jiisuudhaan kanaaf rifeensa firiizii godhuuf ni fayyadama. Dabalataan immoo castor oilii seelota jala keenyaa waan kakaasuuf rifeensa jala keenya akka jabaatuu fi akka waliin qabanne salphumatti akka hin ciccisne ni fayyada jechuudha. Haalli fayyadamiinsi isaa muuzii gurguddaa 2 erga daakneen booda coconut oilii sinii gimmaashatti buusuudhaan isaan lachuu sirriitti walitti maksiisuudha. Erga sirriitti walitti makneen booda rifeensa qaccee keenya kaasee hanga gubbaa keenyaa hunda sirriitti waliin geenye sirriitti dibachuudha. Erga dibanneen booda peestaalii marree sa'aatii 2 tursiisnee dhiqachuudha. Sanaan booda rifeensa jiidhaa akkuma jirutti jechuudha. Qibaatii itti dibneetiniin akkasumatti dhiisnaa jechuudha. Kana guyyaa 15 keessatti al takka yeroo rifeensa keenya yoo dhiqannu osoo itti fayyadamne rifeensi halluu bareedaa akka qabaatuu fi akka waliin qabanne ni fayyada. Kunis rifeensa salphumatti akka guddatu waan taasisuuf faayidaa qabeessadha jechuudha. Itti fayyadamaatii ilaalaa isiniin jedha. Viidiyoon har'aa kana
fakkaata. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Hanga viidiyoolee biraa isin fayyada jedhee isin qabadhee dhufutti nagaatti naaf tura.